Hordoftoota televezyiinii Ooppi chaanaalii Itoophiyaa nagaaf araarri waaqayyoo isiniif baay'ate har'a kan geessan akkam jirtu waaqayyoof galannaa ta'u. Har'a qo'annaa keenya macaafa qulqulluu sa'aatii kanaa itti fufnee jirra. Yeroo hundumaa torbanitti sa'aatii kana kan isinii dhiyaatu qorannaa macaafa qulqulluuti. Kanaaf iddoo kanatti kan argaman qorannaa macaafa qulqulluudhaaf iddoo kanatti kan argamne an barsiisaa Masarrat Amansiisaati. Obboleessi natti aanee jiru obboleessa keenya Fayyeeraa Mulunaa jedhama. Obboleettiin itti aantee jirtu Sister Aannanee Bal'inaa jedhamti. Itti aansuudhaan kan jiru obboleessa keenya Malkaamuu Toliinaati. Tole, amma qorannaa keenya macaafa qulqulluu kana yommuu jammarru Qolaasaayis boqonnaa 2 guutummaa isaa qayyabanna guyyaa har'aa jechuudha. Dabareedhaanii kutaa kutaadhaanii qayyabanna jechuudha. Qolaasaayis boqonnaa 2 keessatti maal hubachuu qabna? Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkamiin beekuu qabna kan jedhu hubachuu qabna jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo nuuf haa baay'atu. Mee Hafuurri Qulqulluun akka nu gargaaruudhaaf kadhannaadhaan hin jalqabna. Waaqayyoon hin kadhanna. Si galateeffannaa Abbaa keenya, Uumaa keenya, danda'a waan hundumaa isa taate maqaan kee ulfaatu. Fuula kee fuulduratti dhiyaannaa gargaarsa kee nuuf baay'isi. Araara kee nuuf baay'isi. Yaa Waaqayyoo ogummaa ittiin dubbii sagalee keessa dhugaa ittiin dubbannu ati nuuf kenni. Warra dhaggeeffatuufis immoo yaada qalbifatu gurra hubatu ati nuuf kenni. Kan hundumaa nu gaggeessuudhaan akka nu wajjin taatuuf jaalala kee haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyoof galannaa ta'u. Eertuu tokkoon dubbisaa. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 16-17 irraa akkas jedha. Kanaafis waa'ee nyaataaf dhugaatitti, waa'ee guyyaa ayyaanaatti, waa'ee baatii lakkaa'utti yookiis waa'ee sanbata eeguutti namni tokkollee isinitti hin faradin. Isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiru sanaa duwwaadha. Wantichi inni dhugaan garuu kan Kiristoosii jedha. Wanti dhugaan kan eenyuuti? Kan Kiristoosii. Heertuun kun iddoo baay'eetti yaada baay'ee kaasa. Keessumaa waa'ee guyyaa sanbataa eeguun akka hin barbaachisnetti namoonni baay'een itti fayyadamu. Haa ta'u malee heertuun kun waa'ee guyyaa sanbataa abboommii Waaqayyoo isa arfaffaa ilaallatu. Qorannaa keenya guyyaa har'aatiin akkamitti akka ilaallanne, akkamitti akka hubachuu qabnu macaafni qulqulluu yommuu hiikee nu barsiisu ilaallaa jechuudha. Haa ta'u malee barsiisonni tokko macaafa qulqulluu barsiisna jedhanii heertuu kana akka waan abboommii Waaqayyoo hin barbaachisneetti, akka waan sanbanni Waaqayyoo hin barbaachisneetti itti fayyadamuudhaan maal godhu barsiisu, itti fayyadamu jechuudha. Haa ta'u garuu kun ta'uu akka inni hin dandeenye beekuun nurra jiraata. Dubbii Waaqayyoo faallaadhaan yookaan akkaataa hiikaa hin malleen hiikanii warri barsiisan barsiisota sobaa jedheetu kaa'a. Phaawulos Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa yoo dubbisne jechuudha. Barsiisa sobaatii jedha. Akkaataa hin malleen gaafa hiiknu dubbii Waaqayyoo sirrii miti jechuudha. Dubbiin Waaqayyoo dubbiima Waaqayyootu hiikaatti kenna. Kanaafuu yaada dhuunfaa keenyaatiin hiiknee waan biraa gochuu hin dandeenyu jechuudha. Egaa wanti kun iddoo kanatti kan ibsamee jiru waa'een ayyaana waggaa ibsamee jira. Waa'een nyaataaf dhugaatii, waa'een baatii lakkaa'uu warroonni kun iddoo kanatti ibsamanii jiru. Waa'een sanbanni iddoo kanatti ibsamee illee sanbata isa kami kan jedhamullee iddoo kanatti ibsamee jira. Waa'ee barsiisota sobaa kanatu isa kanatti fayyadamee barsiisaa. Garuu nuyiif inni dhugaan kan Kiristoosii jedha Phaawulos jechuudha. Dhugaadhaa inni dhugaan Kiristoosii. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin lallabna. Dhoksaanis karaa isaa akka nuuf kenname torban darbe ilaallee turre qorannaa keenya keessatti jechuudha. Boqonnaa 1ffaa yeroo xumurru dhoksaan adda addaa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka inni mul'ifame, karaa isaas akka nuti fayyinu, karuma isaas cubbuu keenyatti akka nuti qullaa'uu dandeenyu nuuf kennamee ture jechuudha. Egaa barsiisonni sobaa kun namootuma amantiiti. Waan nama ajaa'ibu, waan baay'ee nama gaddisiisu barsiisota sobaa jedhamanii macaafa qulqulluu keessatti iddoo adda addaatti kan waamaman warrootuma maqaa amantiitiin namoo walitti kurfaa'an
namootuma amantii warra jedhaman caaffata qulqullaadhaaf hin dhimmina warra jedhan garuu waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haala gaariidhaan warra hubanne isaan kanaatiin barsiisota sobaa jedheetu nuuf kaa Phaawulos jechuudha. Warra Qolaasaayisiin rakkisaa ture jechuudha bara sana. Bara kana gaa waan yeroo sana ta'uudha waan ta'eef kan inni barreessee jiru jechuudha. Mee waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hubachuun baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e nu hubachiisa. Kanammoo kan nu hubachiisu hafuura qulqulluudha. Humna keenyaan dandeettii keenyaan beekumsa keenyaan miti jechuudha. Qabxiilee tokko tokko kaasnee ilaallaa. Xiyyeeffannaan keenya egaa Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasneetu kan nuti qayyabannu. Hordoftoota keenya macaafa qulqulluu keessan qabachuudhaan banattanii qo'annaa keenya kana nufaan akka hirmaattan isin affeerra. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Ogummaa fi beekumsa Waaqayyoo qabaachuu qabnaa jedha. Ogummaa fi beekumsa Waaqayyoo qabaachuu qabna dhugaadha. Dubbii Waaqayyoo qixa sirriidhaan hubachuudhaaf ogummaa biyya lafaa ta'uu hin taane ogummaa Waaqayyoo qabaachuun nurra jiraata. Akkasumas immoo Yesuus keessatti guddachuu qabaanna jedha. Mee ogummaa fi beekumsa Waaqayyoo qabaachuu qabna kan jedhu kana Qolaasaayis boqonnaa 2 1-7 keessatti hubachuu hin dandeenya. Buleessi keenyi Fayyeeraan irtuu kanarratti yaada hubachuun nu barbaachisu nuuf kaastaa jechuudha. Waaqayyo abbaa keenya guddisnee galateeffanna. Egaa Yesuus Kiristoos keessatti guutuu ta'uudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu wajji wal qabatee dhala namaa keessa immoo kiristaanotaaf ogummaa fi beekumsi baay'ee barbaachisaadha. Isaan kun baay'ee murteessoodha. Kanaaf jecha Iyyoob dubbatu Iyyoob boqonnaa 28 lakkoofsa 12 irratti garuu ogummaan eessatti argama? Iddoo dhumannaas eessa jedha. Kanaaf ogummaan baay'ee barbaachisaa ta'uusaa. Akkasumas immoo ogummaanis hubannaanis dhala namaatiif barbaachisaa ta'uusaa Iyyoob hubateera jechuudha. Kanaaf garuu wantoonni kun lamaan jireenya isaaf barbaachisaa waan ta'eef eessa argama jedheetu gaaffii kana gaafata jechuudha. Kanaaf Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti immoo maal jedha? Badhaadhummaan ogummaa fi beekumsi hundinuus isa keessa dhokfamee jira. Eessa keessa? Macaafa qulqulluu sagalee Waaqayyoo keessa dhokfamee jira jedha. Dhala namaatiif badhaadhummaan ogummaan beekumsi baay'ee barbaachisaadha. Namni kana hin barbaanne hin jiru. Garuu kun immoo eessa argama? Sagalee Waaqayyoo keessa. Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa bahu keessa jira jechuudha. Maddi kana hundumayyuu eenyunni Waaqayyo akka ta'e sirriitti beekuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf nuti wantoota kana ni barbaanne yoo ta'e gara eenyuu dhaqnaa? Gara Waaqayyoo. Gaafa ogummaa Waaqayyoo nuuf kenneen gaggeeffamnu. Hubannaa Waaqayyootiin wantoota gaafa gulaallu nuti Kiristoos keessatti maal ta'a deemna? Gara guutuu ta'utti deemna jechuudha. Yoo kana hin taane garuu Kiristoos jireenya keenya keessa yoo hin jiraanne garuu akkuma jalqaba jenne ogummaaf hubannaa Waaqayyoo kennuun gaafa gaggeeffamne waldaa Qolaasiyaas maaltu rakkisaa ture? Barsiisa sobaati. Barsiisa sobaa kana jalaa miliquu kan nuti dandeenyu yoo maal qabaannedha? Ogummaadhaan wantootaaf haalota barnoota kenna hundumaa ogummaa Waaqayyooti yoo kan hin ilaalle ta'e hin hubanne yoo ta'e nuti hin dogongorraa jechuudha. Barnoota sobaa gaafa jedhamu waan lama hubachuutu nurra jiraata. Dhugaan jira, sobni jira. Waaqayyo kan inni barbaadu dhugaa qulqulluu shi duwwaa barbaada. Dhugaa qulqulluu shi duwwaa barsiisa. Dhugaa qulqulluu duwwaa namni akka hordofu barbaada. Seexanni immoo maal gochuu barbaada? Dhugaan kan Waaqayyo akka ta'e ni beeka. Soba duwwaa qabatees akka milkoofne ni beeka. Namnis immoo sana duwwaa qabate akka namni isarratti dammaqee hubatu ni beeka. Kana maal gochuu qaba? Asiis dhugaa, asiis soba walitti makuudha. Walitti makuun immoo maaliif barbaachise? Namoota wallaalchisuuf, burjaajessuudhaaf. Gaafa kana namni gara seexanni barbaadetti ni deema jechuudha. Dhalli namaa yeroo ammaa kana hin rakkate. Maaliif akka rakkate beektu? Yoo itti siqanii ilaalan dhugaa qaba. Yoo gadi fageessanii ilaalan soba qaba. Yoo immoo hanga dhumaatti deemnee qoranna immoo yoo jedhani yoo Kiristoositti of kennine malee dhugaa kana bira ga'uus hin dandeenyu. Namni immoo Kiristoositti of kennuu hin barbaadu. Jireenya foonsaa ganuu hin barbaadu. Yoo of gante Waaqayyo sirratti mo'a. Gaafa Waaqayyo sirratti mo'u waan hundumaa hubatta. Of ganuun baay'ee ulfaataadha. Of ganuun ulfaataa waan ta'eef namni jireenya burjaaja'ee keessa jira jechuudha.
Kanaaf sobaa dhugaa gargar baasnee beekuu. Ganuun ayyaana waaqayyootiin garuu hin danda'ama. Ayyaana waaqayyootiin hin danda'ama. Kanaaf yoo gaafa of gannee hafuura isaatiin ogummaa isaatiin gaafa gaggeeffamnu garuu kana hubachuu ni dandeenya jechuudha. Garuu asitti wanti nuti hubachuu qabnu waldaa Qolaasiyaasiif xalayaa barreessaa kan ture eenyuuni? Phaawulos. Phaawulos gaggeessaa baay'ee cimaadha. Waa'ee gaggeessummaa gaafa ilaallu immoo gaggeessitoonni waldaa hojii waldaa keessa duwwaa akka hojjetan itti yaadama yeroo baay'ee. Waaqeffannaan akka keessa qoodan qaban itti yaadu. Garuu lachuu walitti hidhameetu jira jechuudha. Gaggeessitoonni dhugaan immoo maal godhu? Tokkoffaa gaggeessitoonni kun gaggeessitoota cimoodha. Gaggeessitoonni cimoon kun immoo waaqayyoon ni sodaatu. Ogummaa waaqayyoos ni kabaju. Sanduwaa osoo hin taane immoo dhugaaf ogummaa waaqayyoo kanallee darbanii ni barsiisu. Waldaas maaliin gaggeessu? Ogummaa fi hubannaa dhugaadhaan waldaa gaggeessu. Waldaan isaan gaggeessan immoo hin guddatti. Somnis waldaa sana hin guutu. Hundeen waldaa sanas baay'ee ni jabaatti. Fakkeenyaaf waldaa Phaawulos gaggeessaa ture fi warroonni Phaawulos wajjin hojjechaa turan isaan hundumtinuu hojii gaarii hojjechaa turan. Fakkeenyummaa gaarii irraa fudhatanii waan hundumaa gochaa turan. Kanaaf waldaan Qolaasiyaas baay'ee akka ishiin jabaattu kan taasise isa kanadha jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Barsiisni sobaa akkuma jiru, barsiisni dhugaan akkuma jiru, barsiisni sobaas maalidha? Cinaa jira. Wantoota kana garuu akkuma amma jettee barsiisni dhugaan dhugaa qofaadha. Qulqulluu. Kan sobaa garuu walitti makamaadha. Kana garuu addaan baasuudhaaf maaltu nu barbaachisaa? Ogummaa fi beekumsa hubannaa waaqayyootu barbaachisaadha. Malee namni lafumaa ka'ee har'a biyya lafaa irratti beekumsa guddaa waan qabuuf kana gulaaluu nan danda'a. Kana hiikuu nan danda'a jechuu hin danda'u. Maa saayintistii beekamaa waan ta'in ayyaana waaqayyootiin hin gaggeeffamne taanaan dubbii waaqayyoo jecha tokkotti hiika kennuu hin danda'u. Haa ta'u malee beekumsas qabaatee nama ayyaana waaqayyootiin gaggeeffamu yoo ta'e maal gochuu hin danda'a? Hiikee caaffataatiin heertuudhaan hiikee lallabuu akka inni danda'u. Kana hundumaa immoo kan namaaf kennu waaqayyo isa jiraataa ta'uusaa hubachuun nurra jiraataa jechuudha. Kanaaf Yesuus keessatti guddachuu qabna. Yesuus keessatti guddachuu kan jedhu heertuulee itti aanan dubbisuudhaan obboleettiin keenyi Yesuus keessatti guddachuu kana yaada nuuf kennita jechuudha. Obboleettiin keenyi Sister Aannaniin. Tolee, waaqayyoon baay'ineen galateeffannaa agammaatti seenaa Phaawulos akkaataa inni itti wangeela lallabuudhaaf karoorfateedha kan nuti ilaalaa jirru. Amma immoo mata duree xiqqaa Yesuusiin keessatti guddachuu jedhu gaafa waliin ilaallu Isaayyaasiin boqonnaa 61 lakkoofsa 3 irraa yoo dubbifanne Yesuusiin guddachuudhaaf Yesuusitti guddachuudhaaf akka muka maaliitti yookiis fakkeenya inni fudhate iddoo kanatti kan nuti ilaallu boqonnaa 61 lakkoofsa 3 irraa wanta jiru isiniin dubbisa. Warri Tsiyoon keessaa gadduu irra jiran qooda daaraa mataatti firfirfatan uffata miidhaginaa mataa irraa akka buufatan qooda gaddan dibatanii akka gammadan qooda hafuura gaddaas gammachuudhaan akka faarfatan gochuudhaaf na ergeera. Isaan qilxuu qajeelinaa isa waaqayyo ulfina isaa ittiin agarsiisuudhaaf dhaabe jedhamanii in waamamu. Warri kam? Warri Yesuusiin keessatti guddatan. Warri Yesuusiin keessatti guddatan hundinuu qilxuu qajeelinaa isa waaqayyo ulfina isaatiin ittiin agarsiisuudhaaf dhaabe jedhamanii waamamu. Eenyu keessattuu tun taane akkuma ammaa barataa turre barumsi sobaa jira, barumsi dhugaan jira. Torban darbe akkuma ilaalles karaanni gaarii fakkaatu jira garuu dhumni isaa du'a yookiis immoo gara badiisaatti geessa. Kanaaf warri Yesuus keessatti guddatanii qooda gaddaa gammachuu, qooda daaraa firfirfatanii taa'anii gaddan qooda bu'an faarfannaadhaan. Kanaaf akkuma kana immoo qooda maal godhanidha? Qooda gaddanii bu'anii daara mataatti firfirfatanii fuulli isaanii bifi isaanii badu waaqayyoon keessatti yoo guddatanii gammachuu guutuu qabuudha. Gammachuu dhugaa qabuudha. Kanaatiif iddoo kanatti isaan akka maaliitidha warri Yesuusiin keessatti guddatan akka qilxuu. Muka qilxuu fakkeenya naannoo keenyatti fakkeenya fudhannee yoo ilaalle baay'ee lafa guddaa qabateeti. Bal'aadha. Fakkeenyaaf bakki inni itti biqile
bakka kana yoo ta'e hanginni qabatee naannee damee yaafatee babal'atee jiru kuni baay'eedha iddoo guddaa qabataa jechuudha. Gaaddisa guddaa ta'a. Namoota achi jalatti boqotaniif illee akkuma kana horiin illee bona dhaqanii gaafa achi jalatti intini ta'anii wal ga'anii wanta baay'ee qabachuu danda'a jechuudha. Akkuma kana warri Yesuus Kiristoos keessatti guddatanii guddinni isaanii akka nama muka fakkeenya qilxuu amma fudhatee nutti himee kana akka qilxuutti hin dagaaguudha. Iddoo kanatti kan hubannu akka isa kanadha. Efesoon boqonnaa 20:2 irratti wanti caafamee jiru immoo isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti ijaaramtanidha. Kiristoos immoo ofii isaati dhagaa golee qajeelchuudha. Eenyu irratti? Raajotaa fi ergamoota irratti. Isaanuma kana hundumaaf immoo kan qajeelchu dhagaa golee kan ta'e sun immoo eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Kanaatiif iddoo kanatti Yesuus keessatti guddachuudhaaf sagalee isaa dhaga'uu qabna. Sagalee Yesuus bara baraan jiraataadha waan ta'eef sagalee isaa jiraataa sagalee barreeffama macaafa qulqulluu irraa dhugaa nuuf baamu yeroodhaa gara yerootti akka dhuunfaa keenyaatti akka waldaatti kan nuti dhageenyu sagaleen Kiristoos Yesuus bara baraan jiraataadha. Karaa kamiidha kan nuti dhageenyu? Karaa macaafa qulqulluu jechuudha kan nuti sagalee Waaqayyoo isa jiraataa fi isa abdii namaa kennu isa jireenya bara baraatti nama geessu sana kan nuti ittiin dhageenyuuf kan nuti ittiin barannu karaa macaafa qulqulluuti jechuudha. Kanaaf Yesuusin beekuu kan dandeenyu macaafa qulqulluu irraa qofa malee fakkeenyaaf biyya lafaa kana keessatti gaafa gadi baatanii hundumtuu maqaa gooftaa Yesuusin giddu galeessa godhateetu namatti dhufa. Yesuusitti amanteetta namaan jedha gaaffii nama gaafata. Garuu immoo macaafa qulqulluu irratti yoo hin hundoofne macaafa qulqulluu yoo giddu galeessa hin godhanne akkuma torbee darbee laallee karaa gaarii namatti fakkaatuuf dubbii dhugaa namatti fakkaatu sobammoo kan of keessaa qabatu jira jechuudha biyya lafaa kana keessatti. Kanaaf iyyuu yeroo hundumaa macaafa qulqulluudhaan of tumsuuf wal tumsuu akka nuti qabnu yeroo hundumaa wanti nuti irratti hundoofnee deemnu macaafni qulqulluun keenya sagalee Yesuus Kiristoos isa jiraata isa bara baraan hin banne of keessaa qabatee waan jiruuf isa irratti hundoofnee deemuudhaaf isa irratti dhaabbachuu akka nuti dandeenyudha iddoo kanatti kan nuti dubbatu jechuudha. Waan hojjennu hundaa fi filannoo goonu hundaa keessatti dhugaan macaafa qulqulluu fi hafuurri qulqulluun akka nu geggeessuu fi hayyama yoo sagalee Waaqayyoo giddu galeessa jireenya keenyaa godhanne guddinni keenya Yesuus Kiristoos keessatti yoo ta'e Yesuus Kiristoosiin yoo beenne akka dhugaa sagalee isaatiitti yoo jiraanne yeroo hundumaa filannoon keenya akkuma kana wanti nuti goonu wanti nuti yaannu hundumtu hafuura qulqulluudhaan geggeeffameetu hojii gaarii sana akka nuti hojjennuuf Kiristoos keessatti akka nuti guddannuuf fedha akka nuti qabaannu nu godha. Kanaaf Phaawulos waa'ee mukeetii gosa lamaati kiristaanota fakkeessedha. Tokkoffaa akkuma amma Isaayyaas keessatti fudhannee ilaalle muka qilxuutti warri Isaayyaasiin boqonnaa 61:3 irrattis amma dubbifanne mukti jalqabaa kiristaanotaa warra akka mukeetii gaarii fi qilxuu qajeelinaa isa Waaqayyo ulfina isaa ittiin agarsiisuuf dhaabee sanatti fakkeessa Phaawulosis iddoo kanatti jecha kana fayyadama. Kiristaanonni akkasii gooftaatti guddachuu itti fufu warri maal ta'anii warri Kiristoos Yesuusin keessatti guddachuudhaaf akka muka qilxuu sanaa ta'anii yeroo hundumaa Kiristoos Yesuus ittiin guddatu takkaa guddinni isaanii gadi na deemu jechuudha. Fakkeenyaaf muka tokko lafaa kaastanii dhaabdanii kunuunsuu irraa yoo qabdanii bishaan yeroo yerootti inoo baastu yoo ta'e muki sun hanga of hin dandeenyetti bishaan yeroo malee yoo irraa dhaabbate goguu danda'a. Kanaaf sagalee Waaqayyootiin of hin tumsinu yoo taane guddinni keenya guddina gahaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa nuuf barbaachisaa akka ta'e iddoo kanatti nutti dubbata jechuudha. Kanaaf isaan Yesuusii fi barsiisaa isaatti qabamuudhaan muktii lammaffaa immoo muka namtolchee yookaan fakkeessaadha. Warri kun immoo warra maal ta'anidha? Warra akkasumatti namtolchee kan jennu warra fakkaatan. Al tokko fakkeenyaaf akkuma nama fakkeenya kaasee isinitti dubbadde muka ofii keenyaa dhaabnee guddisaa jirru tokko kunuunsa isaa barbaachisu yoo irraa kaasne badee yeroo malee goguu danda'a jechuudha. Garuu warri Yesuus Kiristoositti qabamanii jiraatanii bara baraan goguu akka isaan hin dandeenye akka qilxuu sanaa gamaaf gamanatti dagaagu. Warri immoo garuu dubbii sagalee Waaqayyootti qabamanii hin jiraanne kiristaana dhugaa warri hin taane hundee isaanii Kiristoos Yesuus irraa warri hin godhanne baduu yookiis immoo dubbichaan jiraachuurraa dubbichi akka isaan balleessu. Kanaaf iyyuu nun yeroo hundumaa dhagaa goleessa ta'e irratti
dhaabbannaa keenya jabeeffachuu akka nuti qabnu yeroo hundumaa gooftaa Yesuusiin giddu galeessa jireenya keenyaa godhanne sagalee isaatiin wal jajjabeessuu fi sagalee isaatti qabne jiraachuu akka qabnu nu hubachiisa jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu aannane iddoo kanatti egaa wanti nuti hubachuun nurra jiraatu Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 8 mee nan dubbisa. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa namni tokkollee akka barsiisa Kiristoositti otoo hin ta'in yaada mataasaa keessaa ba'ee fi goyoomsa waan tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisin. Akka barsiisa amala namaatti akka isaa hafuurota bantii waaqaa keessaa biyya lafaa kanarratti humna qabu jedhamanii sodaatamanitti isin hin boojjiin. Kana hundumaattis of eeggadhaa jedha. Waan lama garee lamatu iddoo kana jira. Tokko garee akka barsiisa Kiristoositti warra barsiisan. Gareen kan biraan immoo akka barsiisa Kiristoositti otoo hin taane yaada mataasaa keessaa ba'e kana kan qabate jechuudha. Yaada mataasaa keessaa ba'een kan barsiisu jira. Kanaaf amma inni kan Kiristoosii barsiisa dhugaadha. Kanaatiifuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti guddachuun nurra jiraata. Yoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti guddanne maalidha jechuudha? Dubbii goyoomsaa kana yaada namaa ta'uusaa adda baafannaa jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti yaadni namaa dhuunfaadhaan kan hiikame macaafni qulqulluun barsiisa sobaa akka inni jedhame jechuudha. Barsiisni sobaa faallaa Waaqayyooti. Kan barsiisa sobaa fudhate maalidha jechuudha? Waaqayyoon mormaa akka jiru beekuun isarra jiraata jechuudha. Ogummaa fi beekumsa Waaqayyootiin maal arganna? Yesuusitti amanuudhaan arganna. Isa keessatti illee guutuu taana. Isa keessatti illee guutuu taana. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanneen qabaannaan egaa Yesuus keessatti guddachaa jirra. Ogummaa fi beekumsa Waaqayyoo qabaannaan barsiisa sobaarraa immoo of oolchinaa jechuudha. Akkuma inni amma of eeggadhaa nuun jedhe irraa of eeguun ni dandeenya jechuudha. Ayyaana Waaqayyoo keessa taane. Waaqayyoon waa gargaaru. Egaa hordoftoota keenya qorannaa keenya irratti yaadaaf gaaffii yoo qabaattan lakkoofsa bilbilaa foddaa televezyiinii irra jiru kanaatiin bilbiltanii nu qunnamuu dandeessu. Akkuma kana barreeffamaan lakkoofsa saanduqa poostaa isiniif kennameen nuuf barreessitanii yaada keessan ibsachuu dandeessu. Kanaaf yeroo kana boqonnaa gabaabduu fudhannee gara qorannaa keenya saxxaanutti hangasitti Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 11 hanga 15tti dubbifachaa sa'aatii boqonnaa keenyaan booda walitti deebinaa. Ayyaanni araarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Qorannaan keenyi guyyaa har'aa Qolaasaayis boqonnaa 2 guutummaa isaa qorachaati kan nuti jirru Yesuus keessatti guutuu ta'uu kan jedhudha. Egaa beekumsaa fi ogummaa Waaqayyoo qabaachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e akkuma kanas immoo Kiristoos keessatti guddachuudhaan barsiisa sobaa adda baafannee beekuu akka nuti dandeenyu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Barsiisa sobaa gaafa jennu baay'ee hubannaa Waaqayyo namaaf kenneen malee addaan ba'uu kan hin dandeenye baay'ee ulfaataadha. Fakkeenyaaf amma gara suuqii yeroo deemtan waan nama fakkaatutu jira. Artifishaalii jechuudha. Uffatatti uwwisanii. Amma sun amma xiyyeeffannee ilaallu yoo ta'e namuma se'uu dandeenya. Namoonni magaalaa salphaatti adda baafachuu danda'u. Garuu baadiyyaadhaa yeroo gara magaalaa dhufnu namumatu dhaabata wayii nutti fakkaata.
bitaatti gala. Bitaa namatti gala. Namoonni kun maaliif dhaabatu kan jedhan faallee jiru. Kanaaf maalidhaa? Barsiisni sobaarree gaafa jalqabaa adda baafachuudhaaf baay'ee akkuma namoota baadiyyaa irraa dhufanii artifishaala kan adda baafachuu hin dandeenye barsiisa sobaa bifa salphaatiin adda baafachuu hin dandeenye. Xiyyeeffannaa yookaan hubannaa waaqayyo nuuf kennu malee addaan baafachuu kan nuti hin dandeenye beekuun nurra jiraata. Kanaafuu amantii keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti guddifachuun baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u malee barsiisonni amma macaafa qulqulluu keenya irratti nuuf ibsaman Qolaasaayis boqonnaa 2:11 hanga 15 keessatti fannoo irratti cinqaarfamaniiru warroonni jedhaman barsiisota warroota akkamii akka ta'e iddoo kanatti maal hubachuuf kan nurra jiraatu boleessi keenyi Malkaamuun heertuu kanarra dhaabbachuudhaan yaada nuuf kenna itti fufta. Tole gooftaa keenya gaarii goonee galateeffannaa isa yeroo kanaan nu ga'e maqaan isaa haa eebbifamu. Yeroo kana wantoota jabaa ta'e yookiis wanta baay'ee yeroo keenya keessatti barbaachisaa nuuf ta'edha kan nuti ilaalaa jirru. Itti daballee Qolaasaayis boqonnaa 2:11-15tti kan jiru dhimma baay'ee ijoodha. Yookiis dhimma yeroo ammaa kana addunyaa irratti wal mormiinsa guddaa ta'ee jirudha. Fannoo irratti cinqaarfame jedha. Kan fannoo irratti cinqaarfame gatii cubbuu keenyaatiif gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Isa duukaa kan cinqaarfame har'a hafuurri qulqulluu isaan kana hamma dandeenya adda nuuf baasuudhaafitu heertuu kana nuuf kenne. Qolaasaayis boqonnaa 2:11 irraa kaasee kan jiru dursa nan dubbisa akkas jedha. Isinis immoo isumaan dhagna qabamtaniittu. Dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame utuu hin ta'in isa Kiristoos dhagna qabuu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa balleesseedha. Cuuphaadhaan Kiristoosii wajjin awwaalamtanii hojii aangoo waaqayyoo isaa warra duraa keessaa isa kaasetti amanuu keessaniin isinis immoo isaa wajjin du'aa kaafamtaniittu. Isinis irra daddarbaa keessanii fi dhagna qabaa dhabuu foon keessaniif hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akka isin Kiristoosii wajjin jiraatoo taatan godheera. Irra daddarbaa keenya hundumaas nuuf dhiiseera. Wanta nu irratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nu irraa barbaadu wajjin duguugee fannoo irratti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sana irratti Kiristoos warra qilleensa irraa gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hanbisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan argisiiseera. Jedheetu nuuf kaasa. Dhimma kana irratti macaafa qulqulluu keenya yeroo ilaallu heertulee amma dubbifne gaggabaabsineetu yeroo gabaabduu keessatti tokko isaanii yeroo nuti itti ilaalluudhaan. Garuu kakuu moofaa keessatti wanti nurratti caafame tokko jira kan nutti hin tolle. Isa sana Kiristoos iddoo isaatii balleessuudhaaf gara biyya lafaa dhufe fannoo irratti kan inni ol ba'e. Wantoota nutti hin tolle kana fannoo Yesuus irratti waan caafame wajjin wantoota wal fakkaatudha. Gaafa Kiristoos fannifame mataa Kiristoos Yesuus yookiis fannoo Kiristoos Yesuus irra barreeffama tokkotu jira ture. Innis maal jedha? Hila mooticha Yihuudootaa jechuudhaan isa irratti kan barreeffame Maatewos boqonnaa 27:37 irra kan jiru jechuudhaan isa kana wajjin wal fakkaataa jedha. Phaawulos kan inni kaasaa jiru wantoota nuyi Kiristoositti gochuu qabnudha. Kan inni dubbatu waa'ee dhagna qabaa kaasa. Dhagna qabaa barnoota keenya kanaan duraa keessatti baay'ee isaa keessa deddeebiidhaan ilaalaa turreerra. Dhagna qabaa jechuun Phaawulos kan inni sanatti fakkeeffate wantoonni dura turan kan har'a immoo kakuu haaraa keessatti ta'eeru bakka dhagna qabaa bu'ee yookiis Kiristoos Yesuus fakkeenyummaa isaa kan inni nuuf kennetu jiraan. Kanaaf akkas jedha. Phaawulos Waaqayyo dhagna qabuu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa akka inni balleessitu kaasaan. Maal jedha? Akkuma amma ilaalaa turre namummaa nuti isin maal gootaniittu? Dhagna qabaa isa dhugaa argattaniittu. Dhagna qabaa inni dhugaan sun immoo isa harkaan godhamu miti. Isa Kiristoos ofii isaatiin fannoo irratti godheedha. Kanaanitu kana hundumaa jalaa baataniittu jedheetu Qolaasaayis boqonnaa 2:11 irratti kaa'a. Isini kanaan dura Kiristoositti amanuu dhabuu keessaniin yookiis immoo dhagna qabaa isa dhugaa fudhachuu dadhabuu keessaniin du'oodha. Duutanis Kiristoos Yesuus irraa adda baatanii turtan. Amma garuu Waaqayyo
karaa Kiristoos Yesuusiin isaajjin tokko akkas hin taataniif gara ofiisaatiitti isin fideera jedhee immoo lakkoofsa 13 irratti nuuf kaasan. Amma gaa dhimmoonni jajjaboon nuti ilaallu yookiis immoo hamma keessaa sirriitti kan nuti ilaallu dhimmoonni dhanna qabaa cuuphaadhaan akka isaan bakka bu'anidha. Akkuma kanaan dura ilaalaa turre warroota maqaa dhanna qabaatiin foon dhanna namaa kukkutan fakkeenyota garaa garaatiin kaase warra akka sareetti foon namaa kukkutanii isaan hin amanne namoota hamoo jechuudhaan kan inni kaasee jechuudha. Kanaaf isaan kun kan nuti har'a ittiin fayyuu dandeenyu yookiis Kiristoos Yesuus wajjin tokko ta'uu dandeenyu Kiristoos Yesuusitti amanuudha. Du'a Kiristoos Yesuus achi ka'uu isaatti amanuudha. Itti daballee yoo isaatti amanne cuuphamuudhaanitu Kiristoos Yesuus wajjin tokko ta'uu dandeenya jechuudha. Qabaan akkuma saboota kaanirraa ittiin adda bahaa turan nummoo har'a kan nuti saba hin amanne irraa ittiin addaan baanu cuuphaadhaa fi Kiristoos Yesuusitti amanuudhaanitu saba hin amanne irraa adda ba'uu dandeenya. Kanaaf baay'ee isaa garuu kan har'a addunyaa keenya joonjisaa jiru dhimmoota kana miti. Isa fannoo irratti cinqaarame wallaaluudha. Inni Kiristoos Yesuus wajjin fannoo irratti cinqaarame macaafa qulqulluu keenya keessa deddeebinee gaafa laallu Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana duguugee iddoo isaatii balleessuudhaan fannoo irratti cinqaaree jedheetu ka'a. Wantoonni fannoo irratti cinqaarfaman kun maalidha? Isa nutti hin tolle sanaa. Inni nutti hin tolle inni fannoo irratti cinqaarame suni isa bara sabni Israa'el ittiin geggeeffamaa ture. Aarsaa dhiyeessuun, horii qalanii, aarsaa guggubanii dhiyeessuun karaa adda ta'e dhandha qabachuudhaan Israa'elootatti dabalamanii fayyuun itti dabaluudhaan wantoota namni gochuu hin dandeenye yookiis namni cubbuu yoo hojjete cubbuu isaarraa gara qalbii jijjiirrachuu osoo hin taane gara dhagaadhaan rukutamee du'uutti isa nama geessu sanatu fannoo irratti hafaniiru. Har'a wantoonni nuuf adda nuun baane seeronni lama akka jiran beekuutu nurra jiraata. Seeronni bakka gurguddaa lamatti qoodamanii akka isaan jiran beekuutu nurra jiraata. Isaanis seera Musee fi seera Waaqayyooti. Seerri inni kan Musee bidiruu kakuu bukkee taa'ee yeroo hundumaa sabnachitti isa ilaalee isa dubbisa. Waan sanarraa immoo yeroo isaan goran isaanitti firdii du'aa kan isaanitti firdi murteessu ture. Seerri inni kan Waaqayyoo garuu eesseera bidiruu kakuu keessa taa'eetu kan hamma har'aattiyyuu jiraachaa jirudha jechuudha. Kanaaf wanti nuyi guutummaatti adda baafachuu qabnu wantoonni fannoo irratti cinqaarfaman isa bidiruu kakuu bukkee taa'eetu ilmaan namootaatti san tolin isa baay'ee nama dadhabsiisu naan. Innis keessa deebii boqonnaa 31 lakkoofsa 24 haga 26tti kan jiru inni kun kunoo asa taa'u inni kam seerri inni kan Musee as taa'ee isin irratti dhugaa ba'uu sanni jedheedhaan. Akkasuma ayyaanonni baay'een turaniiru. Sanbatoota jedhamuudhaan kan beekaman. Isaan sanbatoota jedhamuudhaan beekaman kuni ji'a keessaati yeroo tokko kan ta'udha. Macaafni qulqulluun kan inni kaasu Leewwota boqonnaa 23 yeroo dubbifnu ji'a keessaa yeroo tokko isa ta'udha. Akkasumas waggaa keessa naannee isa ta'udha. Ayyaanonni kun yeroo yerootti kan ta'anidha. Isaan kun fannoo Kiristoos asitti darbanii hojjechaa kan jiran miti. Macaafni qulqulluun guutummaatti kan inni kaasu. Leewwota boqonnaa 23 daawwattoonni keenya guutummaatti akka isaan dubbifatan nan barbaade. Leewwota boqonnaa 23 gaafa dubbifannu baay'eensaa wantoota ta'aa tureetu nutti ibsaan. Leewwota boqonnaa 23 lakkoofsa 3 irra kan jiru sanbata isa guyyaa torbaffaati kan inni lafa kaa'eeru. Sanatti maaliin godhinaa hojii tokkoyyuu isatti hin hojjetinaa jedheetu lafa kaa'eera. Sanbatoota warra kaanitti garuu akkas jechuudhaan lafa kaa'a. Hojii nama dadhabsiisu hin hojjetinaa. Hojii hojjechuun iddoo kanatti xiqqoon jira jechuudha. Jira garuu hojii si dadhabsiisu akka hin taane. Wanta baay'ee si dadhabsiisu akka hin taane. Sanbata isa kan Waaqayyoo irratti homaa hin hojjetina. Sanbata isa kan Waaqayyoo irratti hojii tokkollee hin hojjetina. Inni ana Waaqayyoo kan kooti sanbata ana Waaqayyoof eegamuudha jedheetu lafa kaa'a. Dubbii keenya irratti seeronni yookiis sanbatoonni kennaman kuni Israa'elootaaf kan isaan kennaman. Hamma gaafa Kiristoos dhufee fannoo irratti isaaniin cinqaaruutti. Sanbanni qulqulluun inni guyyaa torbaffaan kun garuu jannata Eden keessatti kan inni kenname. Eenyuudhaaf maatii keenya warra jalqaba Addaamiif Hewaan isaaniifitu Waaqayyoo kenne. Akka isaan maal godhe akka isaan itti boqotaniifitu kenne. Leewwota boqonnaa 23 lakkoofsa 5 irraa kaasnee yeroo ilaallu
ayyaanota safannoo irratti hafan sana guutummaatti nutti hima. Kanaaf guutummaadhumatti kan nuti amma adda baafannee ilaaluu qabnu sanbanni guyyaa torbaffaan isa nu ittiin sababeeffannee seera Waaqayyoo irra daddarbinu akka ta'uuf Qolaasaayis kana keessatti seexanni har'a jal'isee nuunis ta'e namoota kan biroo barsiisuuf yaala malee karaa kamiin iyyuu sanbanni guyyaa torbaffaan isa seera Waaqayyoo keessa jirudha. Yookiis abboommii kurnan keessa isa jirudha. Abboommii arfaffaa jechuudha. Ammayyuu saba isaatiif kaa'amee isa jirudha. Sanbanni inni guyyaa ji'a keessaa guyyaa tokko raawwatamu garuu fakkeenyaaf ji'a duraatti guyyaa 14ffaa. Inni kun har'a guyyaa har'aarra yoo oole torbee har'aa ji'a har'aa guyyaa 2 siqa wal jalaa sissiquudhaan iddoo isaanii gadhiisaa deemu. Kanaaf isaan sanbata guyyaama barbaadan irra ta'anidha. Isaan kun fannoo irratti kanaaf akka inni ta'e macaafni qulqulluun keenyas guutummaatti nuuf kaasa. Kanaaf daawwattoonni keenya kan isaan guutummaatti hubachuu qaban Lewwota boqonnaa 23 fi Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 14 yoo wal bira qabnee dubbifne wantoota fannoo irratti hafan guutummaatti kan inni nuuf kaasudha. Kanaaf sanbanni boqonnaan sanbata Waaqayyoo ammayyuu saba isaatiif kaa'amee fi jira kan jedhu Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irra natti fakkaata. Akkasittiinitu kaa'ee jira. Boqonnaan sanbata Waaqayyoo saba isaatiif kaa'amaadha. Garuu sanbatoonni warri sun ba'aa ilmaan namootaatti waan ta'aniif fannoo irratti warra cinqaarfamanidha. Waaqayyo si haa eebbisu malkaamu. Yaadni kun xiqqoo wal qabata waan ta'eedhaafi gara Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 16 hanga 19tti inni dhugaan isa kamii inni gaaddidduu ta'ee immoo hafe kam akka ta'e iddoo kanatti nuuf ibsa. Obboleessi koo Fayyeeraan iddoo kanatti qabxiilee nuyi hubachuu qabnu nuuf kaasta. Tole, heertuun kun waldaa Qolaasaayis keessatti mata duree guddaa ta'ee hanga irratti illee namootaaf mata duree guddaa kan ta'edha. Iddoo kanatti wanta gurguddaa lama ilaalla. Wanti gurguddaan lama seera namtolchee fi yaada namaa. Isaan kana lamaan ilaalla jechuudha. Namtolchee fi yaadni namaa kun immoo daandii fayyinaaf Yesuus Kiristoos keessatti guutuu ta'u akkaataa isaan itti nama dadhabsiisan. Akkaataa kamiitiin fayyina namatti gufuu ta'uu akka isaan danda'an. Barumsa dhugaarraa akka isaan nama kaachisan. Akkasumas immoo burjaajessummaa fi wallaalchisummaa seexanaa jalaa akkamitti akka namni ooluu danda'uuf mata dureen kun ka'ee irratti qoratamaa jira. Inni guddaan garuu akkaataa ta'utti hubachuutu nurra jiraata. Akka ta'uttis dubbisuutu nurra jiraata. Ogummaa Waaqayyoo nuuf kenneen hubachuu qabna. Heertuun kun illee wanta kan namatti ulfaatu illee yoo fakkaate gara Waaqayyootti gaafa dhiyaannu gaafa garsaatti nu garuu Waaqayyo bifa baay'ee salphaatiin nu hubachisuu danda'a. Garuu Waaqayyo irraa kan fagaannee jirru yoo ta'e nuuf ifuu dhiisuu danda'a. Gara Waaqayyootti osoo hin garuu isa ta'uu qabu isa sirriisaa immoo Waaqayyo nu hubachiisa jechuudha. Tokko waldaa Qolaasaayis keessatti rakkoo hedduu baay'ee hedduu ta'e Phaawulos argaa ture garuu Phaawulos ifaaraa miti. Rakkinni tokkoffaan Yihudoota kiristaana ta'anii fi miseensa Yihudii hin taane gidduutti garaagarummaa guddaa ture. Miseensonni warri ta'an dhagna qabaatanii warra Yihudoota ta'uu qabu. Kanaaf garee lamatu jiru jechuudha. Garee lamaan kana keessatti garaagarummaan baay'een tureera jechuudha. Dabalataan immoo warra Yihudoota kana keessaa muraasni isaanii ergamoota waaqessu garaaf tulummaa illee ni qabaatu. Isa kana argina Yesuus Kiristoos jechuudha. Garuu Yesuus maal jedhee yeroo tajaajila isaanii lafarratti gaggeessan amantoonni warra Yihudoota baay'ee akka isaan of tulan argeetu isaan akeekkachaa ture. Fakkeenyaaf Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irratti yoo ilaalle tola namaaf toluu barbaadan akka namootatti mul'atutti akka isaan hin gooneef isaan akeekkachaa ture. Dabalataan immoo lakkoofsa 5 irratti immoo Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti immoo tolaalle immoo achitti yeroo kadhatan tokko walgee guddaa irratti faqadachuu jaalatu. Karaa gubbaa irratti faqadachuu jaalatu. Akkasumas immoo bakka itti mul'atanitti bakka namoonni baay'een isaan arganitti waan godhan gochuu barbaadu. Kun maanni of tuulummaa isaanii agarsiisa jechuudha. Kun amala warra Yihudoota qaban kan Phaawulos isaanii irratti argaa ture kan Yesuus Kiristoos illee hin barbaannedha jechuudha. Dabalataan immoo waa'ee dhagna qabaatti baay'ee amanu isaan. Dhagna qabaan kun immoo akkuma jalqaba nuuf ka'e dhagna qabaa sanarra kan caalu Kiristoos nuuf du'eera.
Yesuusitti naman. Rakkinni isaanii ammoo seera sana malee Yesuus ilaaluu dadhaban. Isa isaanii hedduu ilaaluu dadhaban. Kanallee hubachuu isaaniif gaarii ture jechuudha. Inni dhagna qabaarra caalu Yihuudoonni dhagna qabachuudhaan kan Waaqayyoo ta'uu isaanii mirkaneessuuf yoo yaalan iyyuu garuu Waaqayyoo kan inni barbaadu dhimmi inni guddaa baay'ee barbaachisaa ta'e garaa haaraa qabaachuu isaaniiti Waaqayyoo kan isaan irraa barbaadu. Dhagna qabachuu isaanii osoo hin taane garaa haaraa har'allee Waaqayyoo kan nurraa barbaadu. Isaan mul'aturra isa keessaan mul'atu jechuudha. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irratti wantoota baay'eetu ka'a. Tokkoffaa dhimma nyaataa dhugaatiitu ka'e. Inni lammataa waa'ee ayyaanota waggaa isaan waa'ee kana dubbata. Inni kan biraa immoo waa'ee seeronni fi guyyoonni adda baanii kakkaaman kana waa'ee kanaa kaasa jechuudha. Garuu kanarratti ibsi bal'aan achiin nuuf kennameera. Garuu xiyyeeffannaadhaan waa'ee dhimma nyaataa soo ilaalle fakkeenyaaf waa'ee nyaataaf dhugaatiitiif isinitti hin faradamiin gaafa jedhu nyaanni fi dhugaatiin maaliif dhiyaata? Warri Israa'el maal godhu? Aarsaa dhiyeessu. Wanti aarsaaf dhiyaatu immoo nyaatamaan dhugama. Nyaatamu namni hundi nyaatu. Namni hundi nyaatu. Seera mataa isaa danda'e. Seera mataa isaa danda'e qabu. Kan aarsaaf dhiyaatu jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata yookiin nyaata mana qulqullummaaf dhiyeessan kan nyaatu akka kakkumafaatti warra luboota. Warra luboota duwwaatu nyaachuu danda'a. Kanaaf warri kan nyaachuu hin danda'an jechuudha. Kun seera namtolcheedha. Seera yeroo sana yookiin gaaddiddu gara fuulduraatti ta'uuf jiru kan agarsiisu jechuudha. Waa'ee ayyaanotaas yoo ilaalle waa'ee guyyoota ayyaanotaa baatii lakkoofsoo jennu baatiin kan lakkaa'amu guyyaa guyyaadhaan ta'etu. Guyyaa sanatti fakkeenyaaf ammallee inni jira. Dhaabbata amantii ta'e keessatti guyyoonni lakkaa'amanii ji'a tokko keessatti guyyaa baay'ee jira guyyaa itti hojiin hojjetan. Guyyaa namni waan tokkoon socho'u jechuudha. Akka ayyaanaatti kan ilaalaman jechuudha. Isaan kun egaa saba sana biratti akka sanbataatti illee ilaalaman. Akka sanbataatti illee ilaalaman. Garuu garaagarummaa guddaan jiru guyyaan baatiin kan lakkaa'amus guyyoonni ayyaana kanatti hojiin hojjetamu. Kun seera isaan kaawwatanidha jechuudha. Garuu dhimma sanbataa wajjin maaltu walitti fide? Sanbata isaa abboommii kurnan keessa jiru wajjin. Waaqayyo garaagarummaan isaa maalinni seerotni kun namni erga cubbuutti kufee booda namni erga cubbuu hojjetee booda waa'een seerri Museen baase kun barreeffaman. Garuu sanbanni inni abboommii kurnan keessa jiru Waaqayyo guyyaa jaatti waan hundumaa hojjetee xumuree nama suumee guyyaa torbaffaatti maal godhe ofiisaatiif ofiisaatiif iyyuu hin boqote. Guyyaa sanas maal godhe hin eebbise. Kuni seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa meeqarra jira? Lakkoofsa 3. Lakkoofsa 3 irra jira. Kanaaf iddoo sanatti hin eebbiseen qulqulleesseedha. Kana egaa maal godhe ofiisaatiif? Kuni isattidha 1 2 3 4 5 jedhee amma jaatti hojjete guyyaa torbaffaa kan hin eebbiseen qulqulleesseedha. Erga ofiisaatiin immoo kana godhee namootaan immoo seera boqonnaa 20 lakkoofsa 8 irratti guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadha. Guyyaa ja'a hojii keessan hojjedha. Jiruu keessan hundumaa godhadha. Guyyaan inni torbaffaan garuu sanbata ana Waaqayyo gooftaa keessaniif eegamudha. Eenyuuf? Sanbata ana Waaqayyo gooftaa keessaniif eegamudha dheetu lakkoofsa 11 irratti immoo ani Waaqayyo guyyaa jaatatti kana hundumaa hojjedhee guyyaa torbaffaa nan eebbisee nan qulqulleesse jedha. Kana jechuun maanni ofiisaatii uumaa ta'e erga akkas godhee nuuf immoo qajeelfama kenna jechuudha. Uumaa ta'uu isaa mul'isa jechuudha guyyaan sanbata Waaqayyoo. Uumaa ta'uu Waaqayyoo agarsiisa. Guyyaan torbaffaan kun Waaqayyo uumaa ta'uu isaa agarsiisa waan ta'eef guyyaan sun guyyaa namnii fi Waaqayyo uumamni itti wal argu waan ta'eef Waaqayyo jalqaba iyyuu kaayyaadha jannata keessatti. Seeronni kun garuu erga namni cubbuutti kufee booda kan dhufanidha. Eeshi erga seeronni kun namni erga cubbuutti kufee kan dhufan ta'e immoo fannoo irratti Kiristoos erga du'e immoo jijjiirameera. Wanta jedhuuf immoo Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti egaa boqonnaan sanbata saba Waaqayyootiif ammayyuu kaa'ameefii jira. Wanti diigame hin jiru jechuudha. Abboommii kurnan keessa tokkitti wanti shaarame hin jiru. Garuu wanti guddaan wanti gaaffii guddaa ta'u dhimmi sanbataa kun abboommii kurnan keessaa qabxii falmisiisa maaliif ta'e? Abboommii kurnanitti namni hundumtuu ni amana. Abboommii warra kaan sirrii ta'uu isaatti ni amana. Sanbata kanarratti maaliif xiyyeeffannaan guddaan kenname? Seexanni iccitii sanbanni qabu beeka. Sanbanni maal godhaa? Namaaf Waaqayyo guyyaatti wal arganidha. Sanbanni. Seexanni immoo kana daayivarti godhee guyyaa seera namni kaa'etti akka waan namni wal argutti waan kaa'ee jiruuf guyyaa sanbata ishii kana dhoksuu barbaada. Inni barumsa sobaaf dhugaa kan jenne egaa inni kun illee of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf warri Qolaasiyaas illee kanaatiin akka isaan hin gowwoomne. Sabni bara kana jiru, sabni wangeela baatee jiru abboommii kurnan kun immoo amala Waaqayyoo agarsiisa. Diigamus hin qabu. Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti abboommii kurnan keessa tokko kan cabse akka waan hunduma isaa diigeetti
yakki itti faradaman. Akkasumas immoo ergaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 2 yookiin 3 irratti maal jedha? Namni Waaqayyo isin jaalladhe abboommi isaa hin eegne inni sobduudha, dhugaan isa keessa hin jiru. Dhugaan eenyuuni? Kiristoos. Kiristoositti amannee abboommi Waaqayyo hin eegne taanaan Kiristoos nu keessa hin jiru, nuti sobduudha jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf inni koppiin isa kamidha? Isa seera namtolcheedha. Inni dhugaan immoo isa Yesuus Kiristoos fannoo irratti nu dhi'ee fayyina keenya fiixaan nuuf baasedha jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu fayyoo. Egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti guutuu ta'uun akka nurra jiraatu kan nuti barachaa jirru jechuudha. Kan immoo kan nuti gochuu dandeenyu waan hundumaa kan nuti adda baafannuudhaaf ogummaa fi beekumsa Waaqayyo nuuf kenneen gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti dubbii isaatti jabaannee akka nuti dhaabbannu barbaada. Kanaaf fannoo irratti wantoonni cinqaarfaman akkuma immoo obboloonni ibsan wantoonni fannoo irratti cinqaarfaman jiru. Du'a gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fannifamuu isaatiin wantoonni daanga'anii achumatti dhumni isaanii ta'ee jira. Isaan kun akkuma amma jenne waa'ee nyaataaf dhugaatii irratti daangaa kaa'u. Ati kana nyaatiini ebiluun immoo kanaa nyaatu kan jedhu addaan jedhee jira jechuudha. Akkuma kana guyyoota ayyaanaa lakkaa'u. Guyyaan ayyaanota hedduutu kenname miti saba kanaaf. Ayyaanni Gordommoo jira, ayyaanni Faasigaa jira, ayyaanni Makarii jira, ayyaanni Guyyaa Araaraa jira, ayyaanni Waggaa Haaraa jira. Isaan kun seera mataa isaanii danda'an qabu. Seeronni kun hundinuu kan isaan hojjetaman Museedhaan. Sabni sun akka ittiin gaggeeffamuuf jechuudha. Ayyaanota saboota ormootaarraa akka isaan adda ba'aniif qajeelfama yookaan dambii isaan ittiin ayyaanota kana gaggeessan kenneefi jechuudha. Ayyaanonni kun maal ta'aniiru? Fannoo irratti cinqaarfamaniiru jechuudha. Inni kan biraan akkuma kana baatii lakkaa'uudha. Baatii lakkaa'anii guyyaa lakkaa'anii kun guyyaa ayyaanaati hojii salphaan hojjetiinaa jedhee kan inni kennameefii jira jechuudha. Ayyaanota kana ayyaanota Leewwota boqonnaa 23 keessatti akkuma buleessi keenyi Malkaamuun jalqaba kaase jechuudha. Leewwota 23 keessatti ayyaanota baay'eetu ibsamee jira. Jalqaba irratti guyyaa sanbata qulqullaa'aatu ibsama. Boqonnaa 23 lakkoofsa 1 hanga 3 gaafa ibsinu lakkoofsa 3 irratti kan kenname sanbata qulqullaa'aa isa kan Waaqayyoo abboommi kurnan keessatti barreeffamee jiru. Haa ta'u malee lakkoofsa 4 irraa kaasnee gaafa itti fufnu gosoota ayyaanota hedduutu itti fufu. Ayyaanonni kun yeroo kabajaman akkamiin kabajamu? Akka guyyaa sanbataatti kabajamu akka isaan qaban. Akka guyyaa sanbataatti akka isaan kabajaman kan taasise maaliif? Guyyaan sanbata Waaqayyoo jalqaba kabajamaa ture jechuudha. Eden keessatti kenname. Jalqabumaa waan kennameef boqonnaadha waan ta'eef guyyaa eebbifamaa guyyaa qulqullaa'aa waan ta'eef sabni kun dhufaan darbaansaa waa'ee boqonnaa kanaa sirriitti beeka. Kanaafuu kana fakkeesseetu Waaqayyo yeroo Museetti immoo akka guyyaa sanbataatti akka isaan eegan akka isaan immoo seera kana eeganii wanni jedhan ayyaanota kana akka isaan kabajan. Kanaaf guyyoo sanbataatti fakkeesse. Sanbanni iddoo kanatti cinqaarfameera jedhu kuni sanbata isa ayyaanotni sanbatoota jedhaman sanatu maal ta'e jechuudha? Hafee jechuudha. Haa ta'u malee guyyaan sanbata Waaqayyoo ammayyuu saba isaatiif kaa'amee jira. Seexanni lola kan inni gaggeessu kanarratti mallattoo Waaqa jiraataa waan ta'eedha. Kan nuti ittiin addaan ba'uu dandeenyu keessaa tokko saba Waaqayyoo ta'uu keenya sanbanni Waaqayyoo baay'ee murteessaadha. Guyyaa sanbata qulqullaa'aadha. Eebbifamaadha. Eegaa kunuunsaan jedhee nutti kenne waan ta'eef jechuudha. Kan nuti kana goonu. Kanaaf nuyis kan nuti lallabnu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa dhoksaa ta'e nuuf kenname nutti mul'ifame kan hin lallabna. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hin lallabna. Fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti hin amanna jechaa abboommi Waaqayyoo immoo hin dhiisna yoo ta'e kun akkamittiin ta'uu danda'a? Ta'uu hin danda'u mallattoo Waaqa jiraataati waan ta'eedhaafi gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanaa maal gochuun nurra jiraata? Abboommi isaas ofitti fudhachuun baay'ee murteessaadha. Baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Amantii dhugaa qabaachuudhaaf amantii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti qabnutti jabaannee dhaabbannee itti guddachuudhaaf abboommi Waaqayyoo baay'ee barbaachisaa akka inni ta'edha. Kanaaf irra deebi'ame Hafuurri Qulqulluun kan inni qopheessee Ibroota keessatti nuuf kenname sanbanni Waaqayyoo ammayyuu saba isaatiif kaa'ame jira kan jedhame
Dubbiin sobaa kun duraan dursee mul'ataadha jechuudha akka inni barsiifamu. Hafuurri qulqulluun kana waan beekuuf Ibroota keessatti immoo caaffanni kun anaaf isiniif kenname. Waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaaf homaa tokko wanti nuti yaaddisuu hin jiru. Ogummaaf beekumsa Waaqayyoo kadhannee ayyaanni Waaqayyoo kan nuuf baay'atu fudhachuu qofaadha kan nu barbaachisu jechuudha. Sanaan booda waa hundumaa adda baasuu hin dandeenya. Waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaaf sanbanni har'allee eebbifamaadha. Qulqullaa'aadha. Guyyaa qulqullaa'aa ta'ee adda baheedha. Walgahii qulqullaa'aatu itti gaggeeffama. Hojiin tokkollee kan ittiin hojjetamnedha. Kanarratti mormii tokkollee hin qabnu jechuudha. Waa'ee guyyaa kaaniitiif wanti akka kanaatti adda bahee macaafa qulqulluutiin barreeffamee hin jiru tokkollee. Guyyaan torbatu jedhame jire. Guyyoota torban kana keessaa xiyyeeffannaa guddaa kennee kan macaafni qulqulluun kaasu sanbata qulqullaa'aa kanadha. Garuu guyyoota kaaniif wanti baay'ee barreeffamee hin jiru jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo xiyyeeffannaa guddaa godhee sabni isaa akka inni kana beekuu barbaada. Waaqayyoof galannaa ta'u. Gara xumuraatti fiduudhaafi mee obboleessi keenyi Malkaamuun gara xumuraatti boqonnaa 2 lakkoofsa 20 kaasee waan jiru yaada nuuf kennuudhaan gara gabaabsuutti fidu. Tole. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa tokkorraa kaaneetu qorachaa kan nuti iddoo kana geenye amma gara lakkoofsa 20 gara 23tti kan jiru dubbisneetutti waliin xumurra. Akkas jedha 20 kaasee. Kiristoosii wajjin taatanii hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa ergaa duutanii immoo maaliif akka waan amma iyyuu kan biyya lafaa taataniitti jiraat ture? Maaliifis seerrata isaanii jala of galche ture? Kana harkaan hin qabin, sana afaaniin hin qabin, isa kaanis hin tuqin hin jedhu. Wanti kun hundinuu immoo ittiin hojjetamanii akka dhumaa adeemaniif hin turreere akka ajajaa namaa fi akka barsiisa namaattis dubbatame mitiire jedheetu kaa'an. Egaa amma Phaawulos kan inni jechaa jiru gara xumuraa irratti wantoota kanatti daangaaf sarara gochaa jira. Isaan kanan godhini sanan godhini seeronni warri fannoo irratti cinqaarfaman sun akka waan isaan afanii jiraataniitti kan kiristaanonni yaadanii isaan sanattitu daangaa gochaa jira. Yookiis immoo seeronni sun akka waan isaan afaniitti kaasaa jira. Isin ergaa Kiristoosiin fayyifamtanii Kiristoosii wajjin hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa duutanii ergaa bilisa baataniiti maaliif deebiftanii isaan jala of galchitu jedheetu dhimma kana kaasa. Isaan kun maaliidha jenne yoo ilaalle ammallee wanti isaan hin hafne jedhanitti amananii seera muka abboota isaaniiti. Akkuma Maarqos boqonnaa 7 lakkoofsa 1 haga 13 irratti nuuf kaa'ee jiru seera muka abboota isaaniiti. Fakkeenyaaf namni tokko harka hin dhiqatin nyaata yoo nyaate akka yakkamaatti kan ilaalamu ture. Haa ta'u qulqullinni gaariidha. Dhimma fayyummaa keenyaafis kun baay'ee kan barbaachisuudha. Garuu akka cubbamaatti yookiis kan cubbamaa nu taasisu miti. Garuu dhukkubsataa nu taasisuu danda'a. Akkasumatti dabaluudhaan kan isaan godhani wanti ta'e gabaadhaa yeroo dhufu bishaan itti facaasaniitu kan isaan fayyadaman. Isaan kanatu waldaa Qolaasaayis keessatti hojii isaanii hojjetu. Yookiis namoota biyya Qolaasaayis keessa jiraataniifitu hojii isaanii akka isaan hojjechaa jiraniitti yaadu. Phaawulos isaan kana daangessuudhaafitu wantoota kana kaase. Maaliif seera isaanii jala of galchitu? Isin seerrata kanatti handhuuramaa jechuudhaan kaasan. Phaawulos kana booda seerri aarsaa horiis akka inni hin barbaachifnetti kaase. Maal booda? Fannoo Yesuus Kiristoosiin booda seerri aarsaa horii akka inni hin barbaachifnetti kaase. Wanti kun hojii Kiristoosiin akka isaan hafan yookiis immoo fannoo Kiristoosiin akka isaan hafanis in argisiisa. Ergaa Kiristoos fannoo irratti du'ee booda seeronni kun hin barbaachisan jedheetu Phaawulos isaan kana namootaaf ibsaa tureera. Tariigaa akkuma amma dubbachaa turre qonnaa keenya har'aa keessatti akkuma ilaalaa turre wantoota hafan kanatu akka waan jiranii nutti fakkaatu wantoonni jiran immoo akka waan hafanii nutti fakkaatu. Kanatu waliin nu dhaheetu yookiis kiristaanota har'a addunyaa keenya irra jiran kanatu waliin dhaheetu isa hafe hin hafne jedhama. Inni hafe immoo hafeera jechuudhaanitu wal jala fuudhame. Kanaaf Phaawulos kan inni dubbatu kiristaanota yeroo sanaatiin isin kana miti inni kun hafeera isa hafe kana beekaa isa hafne kanas immoo adda baafadhaa jechuudhaan dubbatan.
Kanaaf nutis har'a kan nuti gochuu qabnu hundumtinuyyuu isa hafeef isa hin hafin adda baafachuu qabna. Kanaaf kiristaanonni Yihuudoota kiristaanota ta'an dabalatee seera kana hordofuun isaanii hin barbaachisu jedheetu lafaa kaa'an Phaawulos. Kiristaanota warra ta'an Yihuudoota warra kiristaanota kana fudhate kiristaanummaa kana fudhatanis yookiis Kiristoos Yesuusii warra fudhatanis seera kana immoo hordofuun hin barbaachisu. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabdu? Isin Kiristoos isa qulqulluu duwwaa malee seera muka abboota keessaniif jettanii yaada Kiristoos keessaan bayinaa. Kiristoosiin isin dhiisinaa. Waan Kiristoos dubbatu hundumaayyuu raawwadhaa. Maal waan taaneef nuyi waaqaa fi lafa haaraa eeggachaa waan jirruuf. Lafa haaraaf waaqa haaraa arguu kan danda'u namoota seeraaf abboommii waaqayyoo eeganidha. Warra akka dhugichaatti dubbatanii fi deddeebi'antu lafa haaraa fi waaqa haaraa arguu danda'a. Kanaaf iyyuu Phaawulos seerota jiranitti daangaa taasisee jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu obboleessa keenya Malkaamuu. Tole hordoftoota keenyaa egaa qorannaa keenya Qolaasaayis boqonnaa 2 guutummaa isaa yeroo qorannu waa hedduu hubattaniittu jennee yaadna. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Egaa Yesuusitti amanne taanaan akkuma inni awwaalame cuuphaadhaan isa duukaa awwaalamnee sanaan booda ka'uudhaan isatti amanuu keenya ormootarraa adda ba'uu keenya kan mirkaneessine erga ta'ee barsiisa namaa jalaa maal fuunaree jedheetu gaaffii gaafata. Dhumarratti jechuudha. Maal goona barsiisa namaa jalaa? Kan Kiristoostu dhugaadhaa. Barsiisa Kiristoostu jireenya bara baraati. Isa kana goone akka argamnuuf ayyaanni Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Ameen. Sagantaa keenya gara xumurutti finnee jirra. Yaadaaf gaaffii yoo jiraate lakkoofsa bilbilaa fi lakkoofsa saanduqa poostaa foddaa televezyiinii irratti isiniif dhiyaaturraan nu qunnamuu dandeessu. Yaadaaf gaaffii keessan nuuf dhiyeessaa. Marii keenya torbanitti yeroo kana isiniif dhiyaatu yeroo kamiyyuu nu duukaa bu'aa nu waliin qoradhaa qorannaa keenya itti fufna isiniin jechuu barbaanna. Ayyaanniif araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti torban kana guutuu si wajjin haa ta'u. Sagantaa keenya yookiis qorannaa keenya kana xumuruudhaaf asii obboleessi keenyi Fayyoon kadhannaa nuuf gochuudhaan gara xumuraatti finnaa jechuudha. Jaalatamaa fi amanamaa abbaa keenyaa, tiksee keenyaa, gargaaraa keenya yeroo hundumaa haala hundumaa keessatti wanta nu wajjin hin taateef guddaa si galateeffannaa. Galanni daangaa hin qabne waaqa irratti lafa irratti baraan bara baraatti siif haa ta'u. Akkasumas jireenyi keenya yeroo hundumaa akka si galateeffatuuf galata keef akka dhaabbatuuf ulfina keef akka ta'uuf gochuus kan danda'u si duwwaadha. Nuti eenyummaa keenyaaf namummaa keenya hunduma isaa dabarsine sitti kennineerra. Ati akka fedhaaf jaalala keetti nu keessa jiraatte nu keessan mul'achuunis jaalala kee nuuf haa ta'u. Garuu akka ati nu keessan jiraanne hafuurri kee qulqulluun laphee keenya keessa akka hin buufanne dubbiin sagalee kee dhugaan macaafa qulqulluu hubannaa sammuu keenyaatiin hin madaalamu. Garuu dubbiin sagalee kee sammuu keenya keessa akka hin teenye akka nuuf hin hubatamne kan godhu wantoonni hedduun ni jiru. Garuu yoo fedhaaf jaalala kee ta'e abbaa keessa keenyaaf namummaa keenya dhiiga keetiin hafuura keetiin akka qulleessitu jaalala kee nuuf haa ta'u. Haalli keenyaaf keessi keenya hundumtiyyuu ulfina keef ta'uu yeroo ati nu keessa jiraattu danda'a. Yeroo ati qabdee yeroo hundumaa karaa dhugaarra nu gaggeessitu akka ati barbaaddutti jiraachuu dandeenya. Kanaaf yaa abbaa biyya lafaa baay'ee ulfaataa kana keessatti adaraa qofatti akka nuun isni jaalala kee nuuf haa ta'u. Akkasumas barnoota sobaaf dhugaa biyya lafaa kana keessatti qalbii namaa burjaajessu jalaas akka nu baastu ogummaaf hubannaa kan mana samaayii akka nuuf kennitu adaraa jaalala kee haa ta'u. Wanta dubbannuuf hojjennu hundumaa keessatti hafuurri kee qulqulluun gaggeessaa keenya nuuf haa ta'u. Daawwattoonni dhugaa dubbii sagalee kee kun dhaggeeffatan illee dhugaa kana hubatanii seera keetti amanuun seera kees eeguu akka isaan danda'an isaanillee gargaari. Hundumti keenya gaafatti deebitee dhuftu galataan fuuldura kee warra dhaabbatan ati nu taasisi. Afaan yeroo keenya hundumaa irratti ati nu gaggeessi. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna.